Egaati viidiyoon kan koo har'aa waa'ee kaargooti jechuudha. Gaafa gara Itoophiyaatti deebinu hundi keenya iyyuu meeshaa keenya kaargoodhaan kan erginu hundi keessan iyyuu ni beektanii. Egaati kaargoon yeroo sa'aatii kanaa fi akka duraanii garaagarummaa qaba jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti hin jijjiirama wanti hundumtuyyuu. Ani gara Itoophiyaatti galuudhaaf meeshaa kan koo kaargoo kaa'uudhaaf akkanatti shaanxaa keessaa gadi yaaseen hiriyoonni kan koo na gargaaraa jiru. Egaa haala kamiin kaargoo kaa'achuu qabna kan jedhudha viidiyoon kan koo har'a qabadhe isiniif dhiyaadha jechuudha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenyaatuuf nagaa keessanii nagaa fuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isinis lafa bakka jirtan hundumatti nageenya waaqayyoo dachaa dirree ta'e isiniif haa baay'atu. Warroonni yuutuubii kiyyaaf haaraa wataatan baga nagaan dhuftanii warroonni sabskiraayib godhaan isiniin jedha. Egaati meeshaa keenya haala kanaan ashagneeti gara Itoophiyaatti kan erginu garuu gaafa meeshaa erginu shaanxaadha moo roottoodhaan moo akkasuma xaaqadhaan kaartoonidhaan kan jedhu jechuudha. Egaati warroonni kaartoonidhaan ergitaniif warroonni roottoodhaan ergitan irraa hunduma caalaayyuu ana fi kan kootiin ittiin ergi kanan filadhu jechuudha. Xaaqadha jechuudha. Xaaqaan baay'ee bareeda. Tokkoffaa irratti meeshaa baay'ee nu fuudha. Isa lammataa irratti immoo yeroo mazzanamullee xaaqaan gatii isaa gadi bu'aadha jechuudha. Kaargoon riyaala 6 walakkaa yoo ta'e roottoon immoo roottoon riyaala 6 walakkaa yoo ta'e xaaqaan riyaala 5 walakkaadha jechuudha. Riyaala garaagarummaa qabu jechuudha. Akkasuma meeshaan keenya baay'ee yoo ta'e eegisanii gadi bu'uu danda'a. Yeroodhaa gara yerootti waan jijjiiramuuf gatii tokko miti jechuudha. Egaati gaafa meeshaa keenya irratti amnu keessatti caammaa boorsaa wantoota akkasii sana uffata keessa galchuudhaan akka inni harka hin cabeetu nu harka hin baanne gochuu qabna jechuudha. Egaati caammolee kan keenya uffata keessatti akka ta'uu qabna akkasuma boorsaa wantoota adda addaa achitti gaafa ergamu warratti waan darbamuuf meeshaan keenya nu jala caccaba. Asirratti wanta sanin jechuu barbaadu gaafa meeshaa kaargoo keessanii meeshaa manaa akkasuma immoo televezyiinii wantoota akkasii osoo gara Itoophiyaatti erguu baattanii tokkoffaa qaraan isaa ol ka'eetiin jira. Isa lammataa irratti immoo meeshaan elektirooniksii asii bitamee gara Itoophiyaatti ergamu gaafa biyya ga'e hin hojjetu ijoollee hedduutu akkasitti kasaaraa jira jechuudha. Keessattuu televezyiinii bittanii hin erginaayi yookiin immoo fudhattanii hin ga'ina Itoophiyaatti bitachuu isiniif wayya. Televezyiiniin asii ergamu Itoophiyaatti hin hojjetu gaafa Itoophiyaa ga'e jechuudha. Tokkoffaa yoo tabalaa ishee achitti beekanii hin hojjetan waan ta'eedhaaf waastinaa hin qabu. Biyya keessaa yoo bittan garuu waastinaa qabu wanti hundumtuyyuu yoo jalaa tabalaa ishee deebisanii hojjechuu dandeenya. Kanaaf meeshaa hin bitinaan isiniin jedha. Tokkoffaa qaraxaratti illee baay'ee ulfaataadha. Uffata duwwaa yoo osoo bitattanii jechuudha. Uffanni hagas hundaa'e uffata duwwaa bitattanii ergachuu dandeessu. Egaati gaafa biyya galee meeshaan takka lamaan akkasitiin gadi guuranii takka lamaan kan isaan qaraxan jechuudha. Viidiyoo gaafa biyya ga'e qaraxame sadiifan maxxansa jechuudha. Viidiyoo kanatti aansee. Egaati akkasii qaraan isaa baay'ee ol kaa'aa waan ta'eedhaaf wanta bitachuu barbaannu sana gara Itoophiyaatti gallee qarshii keenya qabannee gara Itoophiyaatti gallee ofii keenyaa filannee osoo bitannee irraa bareedaadhaan sanin jedha. Egaa uffanni kan koo baay'eedha akkuma argitan kana uffata waggaa jaadhaaf walitti qabameedha hin bitame malee hin uffanne. Egaa tan xaaqadhaan argaa jira haala kanaan xaaqatti naqnee qopheessineetiin jirra. Erga haala sanin xaaqatti naqnee booda immoo haala kanaan ni hidhan jechuudha. Ijoollee shamarran osoo hin taane warra dhiiraadha kan akkasitti hidhu jechuudha. Humna hin qabnu akkasitti hidhuudhaaf waan ta'eedhaaf dirqama sirriitti hidhamuu qaba waan ta'eef yookiin immoo warrootuma kaargoo godhan isaan dhufanii hidhuu ni danda'u haala kanaan jechuudha. Kaartoonii yoo ta'e haala kanaan ashagama. Ergaa haala kanaan ergisineeti booda immoo Itoophiyaatti gaafa galanii qaraan isaa isin jechisiisa dhugaa waaqa. Kanaafidha meeshaan bitinaa kanas jechuu barbaadu jechuudhaan gama kan kootanii akkasuma hiriyoonni kan koona dursanii galanillee ni jiru. Wantuma xiqqishuutti baay'ee qaraxu jechuudha gara biyyaatti. Tokkoffaa waraqaa natsaa imbaasirraa yoo barreeffannee haala saniin meeshaan keenya ni qaraxamu. Qaraxarraa wantuma muraasa kaffalla jechuudha. Kaargoon egaati kun erga Itoophiyaa gaheedha jechuudha. Asirratti ni argitu jedheetiin yaada viidiyoodhaan osoo ilaaluu waraabe. Meeshaan haala sanii irratti tabamee haala sanii hidhamee Itoophiyaa gale kinoo akkasitti keessaa gadi yaasan jechuudha. Takka lamaa shittoon soname waan tokko soname akkasitti keessaa gadi guuranii takka lamaan inni kan isaan qaraxan jechuudha. Kanaaf gaafa gara kaargootti erginee maatiin keenya deemee nuuf fuudhu osoo warroota keessa beekan ta'ee bareedaadha jechuudha. Akkasuma warroonni dubartoota namni yoo deeman warroonni tanaan dura iddoo sana seenanii hin beekne yoo deeman wanta baay'ee isaan dhibuu danda'a. Namoonni guyyaa lamaffaatti fixatan guyyaa sadiffaatti fixatantu jira. Orofaa qabaa sadeen yoo halkan yoo deeman malee orofaan nama gahuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf guyyaa tokko duwwaadha wanta dhumatu miti. Nama sirriitti afaan danda'uu fi nama sirriitti keessa beeku nama difirati qabu jedhama miti.
nama akkasii sana ergadhaa insinan jedhaa meeshaan asitti nama jalaa babbaduu danda'a isaan asii achi daddarbanii keessaa gadi guuranii baqa baay'ee ulfaataadhaan kan viidiyoodhaan ilaalaa turetti hedduullee hin ayyamamu viidiyoo waraabuun achi keessatti jechuudha. Kanaaf haala kanaan ergattanii meeshaa keessan nagaan gara biyyaatti galfachuu dandeessu jechuudha. Ani wantoonni erga uffata kan kofii birdi libsii wantoota akkasii minxaafii lafaa waan akkasiidha malee meeshaa elektirooniksii wanti keessa jiru. Egaa qaraan isaa baay'ee ulfaataadha dhugaa sana jechuudha naannoo 30,000 20,000 waan akkasiidha jechuudha kiiloo 167 ture akkuma argitan minxaafii namni keessa jira malee meeshaan wanta naan bitee keessa jiru tokko hin jiru jechuudha asirratti viidiyoo irratti argaa jirtan ta'eetiin tilmaama. Egaa kanaaf meeshaa hin bitinaa meeshaa Itoophiyaatti galaa bitadhaan sinin jedha dhugaa ani uffata yaada yeroo tokko yeroo araba wajjin suuqii deemu yeroo akkasiin bitee malee wanti Itoophiyaa caalu hin jiru jechuudha biyya keessatti bitachuu namaaf wayyaa. Egaati viidiyoon irraaf qabadhe isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti waan turtaniif guddaa galatoomaa sinin jedha. Warroonni YouTube keessa subscribe godhaan sinin jedha like gochuudhaan akka jechuudha odeessin irraa qabaa turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u hanga viidiyoo lammataa wanti deemtu nagaatti na tura.